Eenyumtuu abbaan kan kee qofa osoo hin taane saba Oromoo hundarraa hir'ate jechuudha si galee. Kanaaf ati amma aara keessaa yookaan gadda keessaa baatee jechuudha. Onneen kee osoo si gaddaa jiru sammuu kan kee firii uffatee ani maali kalee eessan ture har'a eessan jira boruu maalittiin deemaa jira boruu san yeroon gahe ilmaan kiyyaaf waan abbaan kiyya har'a asirratti dhiisee deeme maalin dabarsa yoon akkanaan immoo gadda isaa jala kutee akkamitti ilmaan koo kanaaf waa dabarsu akka hin dandeenye beektee sammuu kan keetitti himtee jechuudha. Hima namaatiin malee kana sammuu keetitti ofii keetii himtee haala saniin jechuudha obsa ofitti kennuu qabdaa siin jechuu barbaadeeti. Waan dandamu hundaayyuu dhugaa rabbii si gargaara. Waan tokkollee waan yaaddottu hin qabdu. Saba bal'aarraa dhalatte saba Oromoo ilmaan Oromoo garaa qulqulluun si gargaara. Waan hundumaa kaleerraa kaasee hamma har'atti jabaadhu kasiin jedhaas gee hundi borullee si akkasumaan si waliin jira. Waan tokko hin yaadini waan dandeenyu hundaan gama dhuunfaa kiyyalleetiin kara keessalleetti si qunnamaa waan tokko da yaadin haadhoo koo waan takka hin yaadin ofii keetti koo akkana jirtaa waan tokko yaaddee yaadan akka hin miidhamne abbaan kee darbee hin deebi'u kanuma sin jechuu barbaadeeti. Waan jiru hundaa gara keessatiin kan waliin haasofnu taana akkasumas hordoftoonni beetii warri jirtanillee hundumti keessanuu waanuma nagaa waan hamilee isitti godhaa akka itti dubbatanii jajjabeessitan asumaan isin dhaamuu barbaada. Nagaa ta'a. Kira cuma dakika tu pokoknya nanti namanya kita hojii ran ture tikos mandu bane jenna akam ya beti saya ke tina kuma Jerak nopal tergantung. baga jirate harage se baga rabbina tansi ke geru bayi to kosi sila igra jiru kanani saadi hojii harra bu'aa waliin arganne akka carraarraa walirraa buure akkuma amma ijoolleen jiran waa hundaafuu safaruu barbaachisaa obsuudha malee wanti godhan hin jiru. An akka dhuunfaa kiyyaatti dhugaa rabbii kan rabbiin na beeku woman siif ta'u tokkon nabe yeroon viidiyoo ati gallateeftu sana yerooti viidiyoo waraabdee jettu sana argu wallaahi isaa rabbiin nama argu osoo danda'ame yookaan bakka akka digaddisu sana bakka sii bu'e kan nagodhu guyyaan taa'ee bu'e kaa jira dhugaa rabbii natti dhagahame abbaan kan kee abbaa kee qofaa miti akkuma keenya hundaa garuu dhugaadha nama gubaa ammaaf immoo wanti godhan hin jiru. Sabaruudha jireenya biyya namaatii jireenyi bara kana jabaatee jira kanarratti deemnaan gadda sitti dhufee ati waa hundaafuu sabaruudhaaf of jabeessiteetuma ofirraa sammuu kan kee xiqqoo gara gaddaarraa akka wanti godhan hin jiru kalaase namni du'a oolu hin jiru silas guyyoo mijataa kana eenyuun hin beeka saniifuu ennaan sabboontu keenyaati jabaadhu of jabeessi yeroo hunda yaada dura fiddee akkas of hin cinqini. Egaa maal si goona hamma waan dandeenyuun gara keessaatti godhina jennee inshallah waa tokko rakkoo tokko hin qabu waa hunda caalaa namni abshir waliin jedhee waliin jirra si cinaa jira jechuun miti waa hunda caalaa akka nama qabdu beekeeti akka yoomiyyuu akka nama qabdu akka namni si cinaa jiru akka namni si gara kamittuu namni du'arraa wal oolchuu hin danda'u garuu rakkinarraa immoo akka wal oolchuu akka wal gargaaru akka wal cinaa dhaabbatee wal obsisiisuu miti kun waa hunda caalaa namni hagana siif seenee yookaan yaada sii kennee akkuma amma ijoolleen jedhan waa hunda caalaa wanti barbaachisu obsuudha. Obsitee galaas of jabeessitee yeroo hunda yoo boodseessa booda sammuun si irra taa booda rakkoo sirra gahaa sanarra haatamma sabartee jireenya fuulduraa akkamitti jettee tattaaffii akkuma duraan jirtu santi waan hin jedhullee hin qabu uummanni si haasee tureera dubbataniiru akkasi jajjabaadhu waa hundi caala jabaadhate ofi jabeessi ati yeroo hunda yoo hin dhugaa rabbi ati obboleettii keenya nus obboleessa keetii waan rakkatte immoo akka si gargaaru shakkii tokko malee homaa uummanni Oromoo siif jira gara dhuunfaatiin mataa namaan akka mataa kiyyaattan osoo
deddesan osoo sirraa qoodadde natti tola yeroo sanatti dhugaa rabbii osoo yookaan harruma waliin haasaarraa yookaan ati illee nan beektuu naatu si beeka malee guyyaa baay'een ofii kiyya taa'e akkasiin mannarra yaa'e dhugaa rabbii maaliif namni kun saba ofiiti dhiiga ofiiti ammas immoo siifi sigaa abbaadha ati waa hunda caala amma wanti darbeera nu hundi dhuunfaan teenya waa tokko shakkiin qabu kun laakiin obsa barse obsu barbaachisa obsiiti ciniinnadhu barrin darbaa barra akkanatti naqu maal goona gaatu akka yaada keenyaati waa tokko waan nurraa hin ta'u akkasii rabbi sabrii siif haa kennu sabrii sabaruu sirra jira akkasii jajjabaadhuuti warrawwani ajjala jirtan hundi keessan galatoomaa waan dhaggeeffattaniif baay'ee tokko kabajamoo keenya galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha yeroo godhallee itti nu guutaati akkasii nagaan bulaa isiniin jenna wayyaadho akka gootu dhalate silkii gara keessatti na dubbisi booddeessin jedha laa dubbuuti yanikis gootee hin bu'ani akkuma ummanni kee kinoo si bukkee jira akkamitti akka gooda ormaa keessaa baanii akka baatti soggaa 12 jette miti anillee waggaa 12 lubbuuti abbaan kee waan akka namaatitti boqoteef malee haadha abbaan qabu yugaas hin jedhu nama antani garuu gooda namaa keessaa akkaatti miti hamba'an bu'aniiti miti lubbuuti hundi keenya attumaaf teenya jajjabee ta'uu qabda obboleewwan keessaan laaluu qabda maatii kee warraa fassaan laaluu qabda malee yeroo mara sanuu biyya harabaa kana keessatti boosse mashallah alhamdulillah imbohesin jedhan malee meeqaa boqodhu namaan jedhan beektaa hojii harabaa miire beektaa miikan kanaafuu laalkin sorbee kana keessa jechuudha gwaddinyaati jala obboleessi jalaa boqotee jechuudha dhugaa kiristoos jajjabaadhu jajjabaa kan andoo hin deebu jenne qarshii baay'ee baastee iffayyeeneef birriin odoo nama bitee birriidhaan hin bitan jechuudha abbaa ofiillee ta'e obboleessa ofii kanaafuu nutu hunduu saniif maaf jiraanne du'aa deemna waan ta'eef taraa eegganna waan ta'eef ati jajjabaadhu qabda lubbuutiyya warra barahaa keessatti dhumallaali boodeetiyya warra bara tokkotti keessatti dhumallaali obboleettitiyya ofii yaadii biyya ormaa jirta ummanni Oromoo si wajjiniin jira ati jajjaba sibiila goobaziiti jajjabaadhu nikkas gootee ammaan booda hin boo'ini maali hin beekta miti hin boo'ina yoo boossan uffata gurraacha yoo uffattan iddoo maatiidhaaf nama du'isaniif jennata isaatiif gaarii miti kadhannaa taasisaa jedhan akka amantaatti shoggaatee hin beekta waan ta'eef hin du'an hin beekan imimmaan dhangalaasaa jirtu kun abbaa keeti gaarii miti taruutiyya obboleettii toon hunda keenyafuu abbaan kennuufis abbaadha waan ta'eef si jalee sanyii too kanaafuu anillee waan humna kootis wajjin nan jira yaadanis wanna barbaadan jechuudha gara keessatti na dubbisiyyuu anillee asuman jira Dubaay keessa sinaa keessa waan asi haasofsiisu jira jechuudha waan keessa taa'ee si haasofsiisa waan keessa darbee amma bakka hin jiru duratti bakka hin ka'e sirtan hin boo'in dhageesse maalifi dhukkuba rabbitti isaa ta'u dhukkubsatanii malee jechuudha oggaa afurii jetta nama 4 dhabe oggaa afurii jetta nama 4 dhabe yoo sin jedhu nan amantu isa hundaa dandamaddee kan kinu har'a gahee biyya ormaa keessatti yoo obsan malee hin taatu lammiin keessa wajjin hin jira azuush kinu sin jedhanii jiranii dhageessarta kanaafuu sammuu yoo sina daraa rabbii kee ilaalite akkuma abbaa kee jaalatu sanii jannata isaa nafsi isaa naaf amaaru jedhee rabbiin kadhadhu malee imimmaan kee xakkan gootu kana abbaa keetii bu'aa tokko hin qabu shii waan ofii anillee yaada kennadhee baya beeti daandraallee ergadhee ture nasiisne akkasii beeti dhiifama maliya dhiifama mee xiqqashoon dalagaa wayiitirra jiraaniin arginaan bira dabruu natti ulfaatee dhugaa rabbi osseene beetiyye sabbarigaa wanni godhan hin jirtu wallahi cabni kee caba keenna
abbake ati qoftin dhamne nu hunda dhabe si qofa son ta'in oromo hunda dabra waan ta'eef jecha sabbaruutu barbaachisaadha wanni guddaani giiftii teenna kuma gaa yeroo dabree mana kee dhabdee duniyaan dhabamtee illee deebiti osoo immoo ilmi namaa waan du'ee deebi'uu hin danda'amu taate silaa akkuma gaafa saniititti deebisuu danda'a Oromooni. Garuu wanni kun karaa kenna waan ta'eef namni dabree hin deebi'u isaaniif biyyee naa salphatu. Ati sabbaruu sirra jiraata laal obsitee namni ilmoo wanni dhaluuf maali beekta? Gaaf tokko xiiqii ofii baasuu dadhabdus ilma keetitti himtee abbaan kiyya waan akkanaatitti akkana ta'e jettee ilma keetiif dabarsite jechuu seenaa kana. Yoo ammoo waan kana hundaa dhiiftee yaadaan jala kuttee mataa keetuu dhabdee yaaduma kanaayyuu ilma keetiif dabarsuu yoo hin danda'in seenaa kana ilma keetiif dabarsuu yoo hin danda'in maaliree faayidaan kee jechuudha. Faayidaan ati isaanirraa hafteefis hin jiru mataa keetis dhabdee jirta ilmoo teetis yookaan firoota keetiif dhaamsa kana dabarsuu hin dandeenye faayidaan hin jiru. Kanaafuu obsuun sirra jiraata. Obsi waan dabre tokko hin deebuutti itti amanillee obsuun bareedaadha giiftii teen. Garuu ati dhugaa rabbii akka nama tokkootitti eenyuyyuu oli bas intala dhalaa taateeti obsa guddaa akkanaa kana qabaachuun kee namni sii miti bas namni dhiiratu bas nama dhugaa akka garaa jabaatu yoo ta'e malee obsa hagana ga'u hin qabaatu. Ati garuu maashaallah obsa guddaa rabbii sii kennee jira giiftii teenna obsiiti waan hunda bira dabraniiti dhaamsa dhala ufii nama duuban dhuftuuf dabarsan dhaamsa dhala si duubatti dhuftuuf dabarsi. Amma isoo abbaa kee kana osoo yaaddee waan feete illee taate waan dabre tokko deebisuu hin danda'u namni. Maaliif lubbuu ka uume fudhate waan ta'eef jecha amma immoo sababa rabbiin ka akkana godheef waan tokko ati isaan duubatti haftee yaaddee mataa kee dhabuun sirraan barbaachisu waan ta'eef sabartee itti obsitee xariiqni kun xariiqa kamiin ta'e jettee yaaddee gaafattee humna keetii dadhabdu Oromoo na gargaara quba na qabaadhaa waan kana naa baasuu qaba qoradheetiin baasuu qaba jettee nama jalatti godhattee waan tokko goota jechuudha. Sii guddoo amma hagana geettu tanaa miti daa'imti garaa jiru yoo seenaa dabarsaniif waan tokko godhuu danda'a. Waan kanaafi obsi sabarii ani dhugaa rabbii guddaas dubbachuun baay'ee mataan kiyyaas na danda'an jiru wallahi dhugaa rabbii ati obsa guddaa qabda. Waan kanaaf giiftii teenna obsi sabarii namni sabareetii wayirra gayaatti sabarii siin jechuu barbaade amma dalagaa alganii takkaan dalagaa sanumaafin sibira dabruu dadhabee wallahi mataan bas biizina ta'eetumaan sitti ergadhee onnana itti maashaallahi waan hundaanuu qarqaarsa barbaaddus waan hunda Oromoon sibira jira abshir itti akka itti yaadin giiftii teenna ishii akkana siin jechuu barbaadeetii galatoomii. Ayyo ulfaatu guddaa galatoomii rabbi gammachuu malee gadda sin agarsiisini ulfaatu sin dadhaqaabi guddaa galatoomii. Ayyee giiftii teenna ishii. Ilma kee jajjabaatu hundaafuu wallahi ergadhee ture naannollee gasti wayii keessatti illee baay'ee waa'ee kaasuuf wanna jiru si gargaara illee dubaa'een Kasi rakkeen immoo jette bunni siyaa kennu namni qubatan qabni jiru dhugaa rabbi amma Itoophiyaa wantoota namni guyyaa dhugaatumaan jira jechuudha. Ka daldala keessatti dhugaa jira namni ka waan takkaan feenu aayyoo isaa reefa bichaa tartisaaranii hin dhageettaa burrandeeni jajjabaadhu aayizoo si birra jirraa anillee garaa keessatti si dubbisaa waan jabaattu baasi warqillee warqatoo qabaattee warri kee jammaanuu ni dandeettaa. Ijoollee yoo gurguddoo hinaaminidhaan ijoollee si jaalachuun daadii nan gaafadhaa. Ni qarqaara inshallah aayizoo paaspoortii yoo qabaattee as keessa teessatu gaafachuu gaarii qabu waraqata adda addaa qabaattee si dubbifnaa siin jedha koleetii kenna ishee jabaadhu aayizoo jabaadhu yoo hin jedha.
Ayyaatee nagaan isiniif haa ta'u waan akkasiif barbaade yeroo baay'een illee dhugaa si qunnamuuf haalatti si qunnamuu dhabee waaqayyoon jechuudha jabina siif haa kennu waan hundaayyuu karaa waaqayyoo dhufa waan ta'eef yoo obsite malee haalli jireenyaa ulfaataa waaqayyoon akkuma godhetti si irraanfachiisu sammuu kee biyya ormaatis baay'ee tokko ulfaata rabbiin jabina siif haa kennu. Wanta darbe dhiisii kan jiru nagaa godhi yaa rabbi jedhi waaqayyoon kadhadhu dhugaa baay'ee tokko yeroo si argu yeroo hunda yeroo waa'ee kee dhaggeeffadhu hedduu tokko hin bu'a innaa kanaaf hin yaadini waaqayyo fayyaa si godhe ammas kan jiru fayyaa siif haa godhu baabaa kee faamoo nabsee isaanii haa maaru hin yaadini ishii lubbu. Akkam jirtu beeti bakka jiraatte wanti si jechuu barbaadoni rabbi jajjabina si haa kennu abbaa keetti biyyoona salphattu abshir jajjabaadhu addunyaan kun waanuma akkasii nama mudata abbaan kan keessi qofarraa miti oromoo cufarraa buqatee du'a qofa osoo hin taane ni wareegame biyya isaarratti qabeenya isaarratti immoo nama kun nama waanuma jiraatu ati immoo rabbi jajjabina si haa kennu gadda keessaa bahee jajjabaadhu maatii kee immoo kanaaf akkamitti akka gargaaru qabdu irratti fokas gootee sanarratti xiyyeeffannoo kee gara san ta'uun sirra jiraata hedduu gadduun sirra jiraatu maaliif waanuma jiraatu waanuma anis borus nutis namni waan deemnuuf rabbi immoo jajjabina si haa kennu jajjabaadhu ati dhugaa rabbi dubbachuuf miidhaa kanarratti si beeka ijoollee keenya Oromoo keessaa nama fakkeenyummaa guddaa qabdudha namaanni hawaasa cufa ija tokko laaltudha kanaafuu kan keenya rabbi jajjabina si haa kennu jajjabaadhu si barbaada. Ayyul fatu kali kong guda galatong abjarat. Beekee akkamiin egaa? Jira kuna doktor. Bakka jiraattee buleetti qaalee amshiirii yaadini uumaa miti waan rabbi fide hundumaa danda'uudha. Abbaan keessi bitaa raayii miti Oromoo akka Oromoo hundumaa raayiin boqate rabbi biyyatti haa salphisuu siin jedha amshiirii buleetti qaalee uumaatii miti hin dabartii wanti martu. Absir jabaadhu siin jedha jabaadhu rabbiin nama jabaatee guma abbaa keetii kafalu rabbi si haa taasisu jireenya biyya ormaa tana keessatti obboleettiitii akkanatti gadditanii ofiin miidhinii obboleettiitii illee jajjabeessii waliin jajjabaadhaa ofii yaachisinii haadha teessa yoo isin akka biyya ormaatti yaaddan haati teessanillee wallaahi durallee hamileen isii cabee ammas isin laalteen hin miidhamtiin cabdi haadha teessanis akka hiyyaanne godhi obboleettiitii qaalii nuti akka Oromootitti si bira jirra amsiirii waallee humnallee qabannee waan si godhuudhaa baannu gadda kee sirraa qoodamna amsiir siin jedha obboleettiitii yaa obboleeyyan kan kee kaafee jajjabeessi yoo ati akkana taate isaan hoo akkam akka ta'an yaadii siin jedha dhugaadha wanti namatti dhufte hunduu inuma ulfaatti wanti godhan hin jiru obboleettiitii wallaahi diinni immoo durallee isin gaddisiisuuf kana godhan yoo isin gadda keessan arge daran gadda lammataa isin dabaluuf karaa soqata waan ta'eef jabduu ta'ii isin jedha rabbi si haa jajjabeessuu rabbi si haa sabbarsiisuu amshiirii isin jedha obboleettiitii qaalii wallaahi yeroo hedduuyyuu Dubaayuma kana keessa jirra jedha akkasii qaalii jirra amshiir isin jedha obboleettiitii. Alillee asumarraa dhaamsa jechuun dhaamsa qabu dubbadda. Sanyii xiyya abshir siin jedha qaalii. Abshir. Abbaa kee bichaa miti abbaa keenya mara. Iyyaatini. Sibira jirraa qaalii. Gaddi kee gadda keenna. Rakkoon kee rakkoo keenna. Rakkoo uummata Oromooti. Rakkoon kee gaddi keenyudha. Ati saarra gurraacha kana uffattee gurraacha kana irraa hin baata abshir siin jedha shii sanyii. Utuu abbaa kee bichaan ta'in abbaa kee namara abbaan kee jechuudha. Abbaan kee hin duune hin jira. Namni bar wallaahi ka du'e ka seenaa hin qabne malee ka isa ajjeesatu du'e malee inni ni jira abbaan kan kee ni jira. Ka isa ajjeesatu du'e malee isaan ni jira.
ومامت نمني كي وفي ترسل نمني الكوفان ما تدوي نجرى يوم يسينا نتاني نجرات dhiiga keerratu baata jechuun isaan dhiigni ilmaan Oromoo lola'ee nafu abshir qaalii. والله بدي من عمر الرزارة عمر الرزارة كان أرمو كان ربهم تعدبت رجال بواين أرمو ما نمر جرا قدي garuu kan kee dhugaa namatti ulfaata gara kaaniin qabeenya maatii keetii dhabdee gama kaanaan abbaa kee dhabdee namatti ulfaata hundu garuu waan immoo rabbiin namaan jaallate jaallachuun dirqama namaati beekta rabbiin immoo nama qormaata addunyaa kana irratti kanaafuyyuu abshir obboleettiitii wallaahi yeroo obboleettiitii viidiyoo argu yeroo sirrii argu baay'ee garaana nyaata wanti godhan hin jiru waan ta'eef abshir siin jedha kadue warra sajjeete malee hin jira abbaan kan kee Sabboontu. Oye. Uummanni Oromoo ammallee sibira jira jechuudha. Wayita diinni kee qabeenya keessan akkasi barbadeessan qabeenya keessan barbadeessan uummata Oromootu sibira jira. Tijajjabeessanii akkasuma asiin sigayanii haddallee jechuudha. Abbaan kee sun maaliif abbaa kee bichaa miti abbaa uummata Oromooti. Abbaa Oromoo miliyoona 60maati. Kanaafuu gaddi kee kun gadda Oromoo miliyoona 60 jechuudha. Oromoo kutaa 11 ilaallata jechuudha. Abshira mallee siin jedha sibira jirra kaarii waan jirruun waan qabnu. Toltee dhiiga kiyyamaa isinii hin arjumne dhugaa rabbi. Wayita ati gadditu nu mara gaddaa jira. Ibichaa miti abshir siin jedha sanyii ofii yaadini. Dhiiga dammoo qeerrotu baasa. Gara toomii akkasii sanyii jajjabaadhu of jajjabeessi obboleettii teessi maatii keetis siin jedha gaarii. Hayyee dubbata abbaan jarra. Wallahi beekiti yaqaadii obsi omaamitiin darba akka dhiiteen hin naftu ni bariiti wanti hin darbine hin jiru yeroo fi malee abshir siin jedha obboleettiiti akka kanatti of miitee biyya ormaatti adagarraan of geettee diina keelleen gammachiisinii wallaa dhugaa rabbi yoo viidiyoo keessan argan hedduu takkanatti dhagama hedduu takka maaliif bakka kee bu'ee yoo laaluun dhugaa rabbi osoo ana taate yoo nama jechisiisa. Atau baru wanti godhan jiru obsisiin jedha maareetiyaa abshirii wallaahi uummanni Oromoo wal jajjabeessaa wajjin dhaabbata inni deemu tokko deemu waan deemaan hin deebine jabaadha isinii waaqayyoon kadhee taree jira kama jirutu gumaa baasa kadhee barri taree jira inni akka abbaan ishee hin duune ni jira dhugaa rabbi Eenyu nuu ta'ee jechuun maatii kenna. Ijoollee kana hiriyoota kiyya booda takka nama torba rashananii jiru. Maaliif diina akkana godhe? Dammoo diinni ilmaan Oromoo hadhaa akkana nyaatu guyyaan hin dhufa. hin dhufa wallaahi. Afaan Oromoo haasa'ee saba keenya jechuudha saba keenya gurgurataa jiru. Hin beekne akka eenyu gurgurata. Kana dammoo guyyaan hin dhufa gaafa guyyaan irra nu geessisa. naannoo keenyaatti uummatana abbaa maatii shanii wallaahi hiyyeessa daa'imman dalagas osoo daa'imman ofii gamaa gamana taree xaaratu ijoollee 5 irraa manumaa ga fuudhanii ajjeesan dhugaa rabbi wanti godhan hin jiru inuma abbaa maatii beekan nama lama ajjeesanii jira garuu duutii bakkuma mara jirti dhugaa rabbi namatti dhagama mana tokko keessatti meeqa dhabee jira garuu sitti gaddi kun sibichaa fakkaata malee namni martuu gadhoffatee jiraata malee wanta godhu dhabeeti malee hunduu gubataa mana gubataa bule cileetti kaanii akkuma jedhan san dhugaa qabdi dhugaa garuu gaarsi obboleettii yookaan dhugaa qabdaa dhugaa hin qoorin Oromootiyya waan ani isiniin jedhu keessatti tokko guddaa galatooma yaada hedduu naa kennaa turtanii yaa Oromoon amma miti kadhuu jalqabee Oromoo mana tokko keessa haati meeqa dhumaa jiru. Garuu kan seenaan atti ta'e yookiin abbaa koo bira jiraattee hin owwaallanne.
biyya ormaa kana keessa taa'ee otoon abbaa kiyya yaadu otoon abbaa kiyya argitanii jirtu gaafa qabeenyi kiyya gubate ana biyya galee abbaa kiyya nana galeen arga jedhu torbee tokkotu lafa biyya galuu kanaa jedhu miti kan qabeenyi kiyya gubate abbaa kiyya arguu danda'u tokko kana lammaffaa abbaa kiyya otoon akka bishaanii dheebodhu otoon akka bishaanii hawuu abbaan kiyya jireenya gola ormaa rakkina gola ormaa keessatti waadaa hedduu naa galee nadhiisee deema natti dhagaha tokko kana lammuu kamitti faani abbaan sana jireenya gola ormaa keessaa waa hedduu dalagee waa hedduu jette waggaa 12 guutuu dadhabee beela yeraree boddutuun jette rakkina kiyya abbaa waadha koo kana rakkadde otoon jedhin akka nama fayyaa qabu akka nama jiruuf jireenya gaarii jiraataa jiru gaafa ni haadhaa kiyya abbaa kiyya dawalu kolfii qabadheen bilbila irraa cufadha amma immoo waan baay'ee dadhabee jireenyi gola oolmaa waan baay'ee natti ulfaates abbaan koos waadaa hedduu naa galee waadaa sana fudhatee deeme so amman kanaani kanan jechaa jiru jireenya gola oolmaa keessaa kushiinaa gola madamii keessaa hojjetuuti baay'ee dadhabee jira. Beka waggaa 12 rakkinas boo'ichas gaddasu hundumaa obse mudhii koo hidhattee dalagee cimtuu ta'ee jechaadha. Qabeenya abbaa kana na jalaa gubatee yooma natti hin fakkaanne abbaan kiyya na jabeesse maddi utubaa hin qabne ni jiga amma warga abbaan koo na duraa deeme baay'ee natti dhaga'ame. Amman kanammoo ani dadhabee jira gola ormaa kana keessa amman kana isin waggaa tokko naaba yookiin ji'a tokko naaba biyya kootiin gala jettanii of abdachiistanii hojjettu. Ani waggaa meeqan hojjedhaa kanaaf booda dadhabee gola ormaa keessatti duuba kiyya gaafa ilaaltanaaf shirjabaadhu mudhii keedhadhu naan jettu garuu maani nama rafee ribaatii ka'uu dadhabedha. Bari nama dabeenani boo'ee dadhabee mana kootii gadi naa bahi boo'i bakkee taa'ee boo'i jettee gadi na baaftee barrii natti cufatte. Gaafa ishee karaarratti baaftee nagatte waan kamiin ta'a. Kanaaf waan kana jechaa jiru Oromoottis rakkina kiyya kanan himachaa jiru. Warreen isinii danda'ame. Oromo kabajaan isin gaafata. Shaangulliitti naaf hin balleessina Oromoo kiyya. Ani kan jiru Oromoo yoo na jaallata ta'e Oromoo yoo na ta'e Amira keessa sisaan hin yakki isa bilis isin gara shee. Bilis Oromoo isa raawwannaa godha.